Tolee, akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota ayyaatu shoo hundumti keessan nagaa fayyaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo. Har'as viidiyoo tokkoon walitti deebinee jirra. Keessummaan qabadhee isin dhiyaate har'as keessummaan kunis nama isin beektanidha. Viidiyoo kanarratti akkuma piikchara ishee argitanii lensaa yookaan sabontuu tuubaridha. Sabontuu wajjin turtii gaarii qabaadhaan isin jira. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like share gochuudhaan yaada keessan immoo koomentii irratti beeksisaan jira. Warri maatii koo tanaan dura hin ta'in warra dhuftan baga nagaan dhuftanii isin jira. Sabiskiraayib gochuudhaan maatii kootti dabalamaan isin jira. Hunduma keessanuu isin jaalladha. Sabontuu yookaan lensaa wajjin turtii gaarii qabaadhaa. Anaan immoo dhumarra deebinee kan wal agarru ta'a. Toota fi daawwattoota jaallattoota daawwattoota ayyeetu shoo nagaa keessanii jirtu an nagaa kooti galata waaqayyoo inni nagaa koo madda nagaa keessanii ta'e galataa fi ulfinaa fudhattu. Guyyaa har'aa mana ayyeetu shootti affeeramee jira yookiin immoo loomii ani maqaan loomiin hin beeku karaa keessaa mistira baasee jira jechuudha. Baga nagaan dhuftanii kabajamtoota ishii daawwattoota ishii hundi keessan jirtu nagaa keessanii. Akkasumas chaanaalii ani sabontuu tuubaridha. Ana sabontuu tuubaridha. Ayyeetu shoo guyyaa har'aa gaaffiif deebii na gaafattee jirti jechuudha. Gaaffii ishiis immoo deebii laachuufidha. Dhufeetan hin jira jechuudha. Kanaafi waliin turtii godhaa. Chaanaala ishiis immoo akkasuma maatii ta'aa fi yoo gaaffiif deebii ishii kana isinitti tole like share commentii godhaafi jechuudha. Subscribes godhaaf. Sagaleen kun dhaga'ama jedhee yaada. Yoo gamana namaa jirraa sagalee ol fuudhuu hin danda'u jechuudha. Mee gara gaaffii ishiitti taa darbinu ani of ibsi jettee ani sabontuu lensaa tuubaridha. Maqaan koo originaalli lensaa lammaan jedhama. Kan itti dhaladhee bakka itti dhaladhe ibsi kan jettee fi bakki itti dhaladhe Amboo Dirree hin cinne kan jedhamtu keessatti dhaladhe akkasi jechuudha. Kan itti guddadhe immoo Finfinneetti guddadhe jechuudha. Inna dursa nagaan waaqayyo siif haa baay'atu akkam jirta lensaa jettee jechuudha. Nagaan kedachaa haa baay'atu aboo ayyuyyee gaaffii tokkoffaa akkas jettee na gaafatte jechuudha. Lensaa akkamittiin of ibsita ofii osoo of ibsi otoo siin jedhanii akkamittiin of ibsitaa jettee akkamittiin akka of ibsu waanan jedhu hin beeku jechuudha. Akkamittiin akka of ibsu lensaan nama akkamiiti? Dubbii tokko yoo dhageesse biran darbitu isa kanaaf ariifattuu jedhetanii of ibsa jechuudha. Inni kan biraa immoo lensaan dhugaa dubbachuuf itti dhiiftuudha, obsituudha. Kan biraa lensaan akkin ofitti ibsu miskiina. Dhugaan miskiina namni siqee sirriitti hibarraan miskiina garuu jechoota ishee ilaalanii namoonni tokko eenyu ta'uu danda'a malee lensaan miskiina. Yoo golli madaamii amala nama jijjiiruu danda'an isiniin jedha. Gaaffiin kee lammaffaanii eessatti dhalattee eessatti guddattee ammoo yeroo kana maalirra jirta jettee kan itti dhaladhe akkuma nama ibsee Amboo Dirree hin cinne Amboo biyya hacee biyya dhiiraa biyya gootaa ittiin dhaladhe jechuudha. Iddoo nama jiraadhu immoo Dubaay waannaa katamaa Joomeeraa kan jedhamtu keessa jiraadha jechuudha. Wanti nurra jiru immoo haala gaariirra jira jechuudha. Galata waaqayyo. Eshi gaaffii sadaffaani isa kanan xumurree kan gaaffii eessatti dhalattee eessatti guddattee amma yeroo kana maalirra jirtaa? Maaliin immoo si eegnaa? Karaa gara fuulduraatti maaliin si eegnattee? Amma yeroo dhiyoo keessatti gara biyyaa galaan jira. Ji'a otoo hin ta'in torbee lama booda gara biyyaa galuutti jira. Gara biyyaa yoo gale immoo rakkattoota daandii irratti kufan kaasuudhaaf isaan na eegaa yookiin immoo abbaa warraa kiyya faana viidiyoo qabadhee viidiyoo bareedaa piraankii kanallee wanta garaagaraa qabadhee nyaadhaa. Inni caalatti garuu rakkattoota
daandirratti kufan kaasuun barbaadachuudha. Maaliif yuutuubarri koo wanta guddaarra gaheera waan ta'eef jechuudha. Sagaleen koo dhagaamne ta'e dhiifama gaafachaa asii ciisanii jiru kanaaf inni halkan hojjechaa jira viidiyoo kana. Kanaan na eegaan isiniin jedha. Gaaffiin sadaffaanii wanti yeroo maraa yoo yaadattu si boochisu maali? Maaltu immoo yoo yaadattu si kolfisiisa jette kan baay'ee na boochisu yeroo waan yaadadhu du'aa ce'e. Of jajjuu otoo hin ta'in yoon sagalee isaa dhaga'u yoon suura isaa asiifachi na oofan argu warra siyaasatti hin dalagatus xiqqoo natti dhagaa mana boochisa dhugaa baay'ee na boochisa jechuudha. Ma'umtuu na boochisu jireenya koo keessatti wanti na boochisu tokko illee hin jiru. Jireenya koo keessatti du'a hacee na boochisa. Du'a hacee fi durbiin koo tokko du'ee isaan lamaantu na boochisa jechuudha. Kun lamaan na boochisaa jechuudha. Yoo yaadattu immoo maaltu si kolfisiisa jettee muudannoon qaba muudannoo koo sana kolfisiisa. Muudannoo koo sana yeroo baay'ee nan dubbadha. Facebook banadhee yeroon Facebook fayyadamu eegalu jechuudha. Bilbila fayyadamu eegalu suura ka'ee akkuma namaaf suuran gadhiisa jedhee suura sanarratti paastarii Dabuu birratti suura koo gadhiise koomentii yoo isaa barraa'u thank you amasagginaalloo jechaa oolee dubartoonni na fixanii jechuudha. Isa yeroo hundaa nan kolfa jechuudha. Kanan na kolfisiisa jechuudha. Yeroo baay'ee mudannoo kana isinitti meesinis kolfitanii jirtu jechuudha. Gaaffii arfaffaanii viidiyoo dafee xumuruuf hin ariifachaa jira. Gaaffii arfaffaan akkana jedha. Osoo jedhamtee haadha kee daa'ima osoo haadha kee daa'ima abbaa manaa kee keessaa tokko du'arraa baraarii jedhamtee eenyuun baraartaa? Maaliif baraartatte? Haadha koo dhala koo abbaa warraa koo isaan kana sadan keessaa waaqayyoon fidiin malee mucaa koo tan baraaruu fiiga. Ittaansee haadha kiyya natti fakkaata. Garuu mucaa kiyya dhaabbadheen ilaalu jechuudha. Maaluma irrattuu dhaabbadheen ilaalu baraaruudhaaf nan fiiga. Garuu kan nama baraaru immoo gooftaadha jechuudha. Hayyuu gaaffii akkana maaliif ulfaataa akkasii namatti fidda basmaam. Gaaffii ulfaataa akkasii akka natti hin fidiini. Mucaa kootiin baraara yaada. Gaaffii shanaffaa jaalallisii fi maali? Onlaayinii kanarratti osoo jaarsa qabaachuu baattee nama kanatti osoon heerume jaalala kan jettu osoo nama kanatti heerume jettee nama kana nan jaaladha jettee jirta namnati itti heerume nama kanatti jettee jaalatte jirta jechuu ishiiti. Injiru dhugaa injiru jechuun fikira jaalallee koo duratti nan jedha dhiifa manaa godha. Garuu amma dhiiseera jechuudha. Maaliif otoo hin beekiniin dura heerume waan ta'eef osoo danda'ame innillee na deeffachuu yaala ture. Amma akkas anis hin barbaadu innis nan barbaadu malee yeroo sana qacoo turre malkii qabna bareeddu turre yeroo sana otoo innis abbaa warraa kiyya jalaa otoo na baafate otoo innis jedhee na baafate ture. Anis immoo yeroo sana jaalala isa sana fidhe waan ta'eef akkas ture. Amma garuu hin jiru jechuudha. Hin jedhu abbaa manaa koo dhiise nama biraa hin hawwu jechuudha. Awwaas hin beeku hawwus jechuudha. Hawwiyyee ayyuutiyyee gaaffii akkasii gaafachuu keetiif garuu hin gaafatamta shi gaaf tokko. Okay, gaaffii torbaffaanii. Okay, gaaffii jaaffaa. Nama meeqa jaallattee meeqa fa'aatti heerumtee akkamitti heerumtee gammachuu gaa'ela keessa jiru maal fakkaata? Nama meeqatti heerumtee namum tokkotti hin heerume abbuu warraa kiyya bichatti hin heerume. Namni tokko nama tokkoof dhalate waan jedhuuf sagalee waaqayyoo namum tokkotti hin heerume jechuudha. Maaliifi namni tokko nama tokkoof dhalate abbaa warraa kiyya anaaf dhalate anis isaaf hin dhaladhe waan ta'eef namum tokkotti hin heerume abbuu warraa kiyyatti hin heerume. Kanarraan kan hafe immoo gaa'elli baay'ee nama gammachiisa. Heeruma warra hin heerumne. Akkamitti nama gammachiisa gaa'elli? Jireenya qobaa kee burjaajoftee jiraattu irra
jireenya lama taatee jiraattu wayyaa. Abbaan manaa keefati gaafa walitti dhuftan isin qaama tokko malee qaama lama miti jechuudha. Kanaaf eerumaan sodaatinaati. Eerumaa gaa'elli baay'ee nama gammachiisa. Gaa'elli jireenya, gaa'elli ulfina kabaja jechuudha. Gaafa gaa'ela kee faana abbaan manaa kee faana deemtu namni illee si kabaja jechuudha. Dafaa gaa'elatti seenaan isiniin jedha. Okay. Gaafi torbaffaa gara yuutuubii kanaa akkamitti dhuftee eenyutu fakkeenya siif ta'e maalirraa baratte miidhaamoo qabaa yuutuubiin irratti ergaanii qabdu jira. Yuutuubii kanaaf ergaan ani qabu yuutuubii kanarraa hojjechuu dhufee fani qaldii dhumaaf hin dhufeeyyuu jechuudha. Eebbaaf tuubii argeen dhufee immoo ishirratti ol bayaasaa tureeyyuu muubee irratti ol bayeen aasaa tureeyyuu achi anis istiiqoo jedhee otoon gorogoruu erga banamee tureera yuutuubiin koo waggaa 3 minaamni ol jechuudha. Otoon ol bayee sanfana haasa'uu gara yuutuubii kana dhufe jechuudha. Fakkeenya kana fudhadhu eebbaaf tuubii baay'ee fakkeenya fudhadha. Aadii yookiin immoo eebbaaf tuubii ni fakkeenya anaaf taateetti jechuudha. Hojjedhaa jechaa turte ishirraas fakkeenya fudhadheera jechuudha. Kanarraan kanaaf immoo yuutuubii yoo fayyadama isaa beektee miidhaa hin qabu. Garuu yoo wallaalte miidhaa qaba. Maaliif yeroo kadhannaallee si duraa hata. Yeroo itti sagalee waaqayyoo dubbistullee si jalaata. Anamman dadhabe erga sinatu beeka tajaajiltuun ture. Garuu immoo arrabni kootu eegamaa tureeyyuu ergasii dubbinani dubbadhuu fi yaadnan yaadullee tokko miti jechuudha. yuutuubii kanarratti amma garuu deebi'aan jira jechuudha. Maaliif yuutuubii dhiisaan jira nan biyya galeen hojjedha jedheen garuu gara sagalee waaqayyootti deebi'ee jira jechuudha. Dubbifachaa jira jechuudha. Warri yuutuubii hojjettanii warra sagalee waaqayyoo duratti dubbistan dhaamsinan isiniif qabu. Sagalee waaqayyoo dubbisuun dhiisinaa ganamallee galgalallee yeroo raftan yeroo kaatan yeroo misaa keessanii yeroo teessan yeroo yoo dhabdallee dubbisaan isiniin jedha. Bakkum tokko baafadhaatiin masmarum tokkollee dubbisaan isiniin jedha. Maaliif yuutuubiin ijoollee baay'ee balleessira. Maallaqa laallee badaa jirra jechuudha. Karaa kana hin shakkiina. Hundi keenya yuutuubii kana ilaallee dhugaa karaa hin taane irra deemaa jirra jechuudha. Ani arrabni koo duratti dubbadhu nama faanallee baay'ee walii gala. Erga yuutuubii irra dhufe nama wajjinillee walii galuu nan dadhabe jechuudha. Ijoollee waldaa keessatti na jaallatan na kabajan baay'ee na kabajan buukii isaanillee na bira kaawwatan har'a narraa goranii jiru jechuudha. Baay'ee na kabaju turanii jechuudha. Inna yuutuubii irratti goreetanii hiriyootan baay'ee jaalladhullee gatee jira jechuudha. Waldaa keessaallee bayinaati walduun keessatoo jirtanuu siraataan godhadhaati hojjedhaan isiniin jedha. Yeroo itti laadhaa yeroo laadhaafiti yeroo kadhannaa yeroo laadhaa fi yeroo yuutuubii yeroo laadhaafi isiniin jedha. Kanan isin gorsuu barbaada. Yoo dogoggoree dhiifama. Okay, gaaffii 8ffaa isa kana fideera miti hojjette keessaa wanti sigi. Okay, gaaffiin keessumatti fufa. yuutuubii ergaan qabdu maali? Ergaan qabdu jira jettee ergaa dabarseera. Ati immoo wanti hanga ammaatti hojjettee keessaa wanti si gaabbisiisu jira. Jiru garuu yoo qaldiin kana waan argin dubbachaa ture qullaa baheen sirbine hin gaabbu jechuudha. Garuu yeroo ko yuutuubii irratti yaalaachuu kootiif xiqqoo natti dhaga'ama. Maaliif otoon hangarraatti waldaa keessa ture sagalee waaqayyoo irratti cabee dubbifadhee cimtuun ta'aayyuu jedhee tayyaada. Ishii xiqqootti hin gaabbadhu yeroo hunda nan gaabbachuudha. yuutuubii kana eegallaan saantima namni mi'eeffate gadiin taa'u xiqqoo waldaarraa na buteerachi jechuudha. Kanan gaabba malee wanti hin gaabbu hin jiru. Guddaa galatoomi ayyuyyee. 8ffaan osoo sammuu namaa keessaa waa haqii jedhamtee maal haqxaa maaliif immoo jette gaafatte sammuu nama keessaa kan naqu barbaadu ilaalcha gadaanaa namaaf qaban sana keessaa haquun toon danda'e keessaa naqachuudha. Inna jibbinsaafis ilaalcha gadaanaa yookiin immoo namni tokko tuffii nama tuffatu keessaa nan haqa jedheen yaada. Tokko immoo nama tuffatu tokko immoo nama ilaalcha gadaanaa namaaf qabus isaan sana nan haqa jedhanii nama sobus nan haqa jedhee yaada jechuudha.
gaaffii maaliif jettee si deebiseera. Gaaffii salgaffaa mudannoo kee kan nama kolfisiisaa jettu yookiin nama gaddisiisa jettu nutti himi. Kanoo mudannoo saddammaa himeera. Namichi Facebook irratti bilbila haaraa bitadhee tachi silkii jechuudha Samsung. Isa bitadheetanii sa'aatiin baay'ee deemaa jira. Isa bitadheetan jechuudha. Gaafum sana bitadheen daboo sun kufudheen bitadheen suura ka'e galee jechuudha. Facebook isachuma suuqitti naa bananii suura ka'eenii Facebook yeroo namni fayyadama jedhu dhagayeera jechuudha. Goddanyaa koo tokkotu Saaraa jedhamti. Facebook akka fayyadamtu natti himte jechuudha. Achiinini Facebook sana naa banaa jedhee suuqii sanatti naa bananii dhufee suura ka'e akkasumatti ka'eetanii egaa ani friend jedhanis hin qabu hin beekus jaalalli maal akka ta'e hin beekus jechuudha. Fiigee dhufee suura koo gadhiise jechuudha. Ani iddoo itti gadhiise profiilii koo jalatti osoo hin ta'in suura namni gadhiise irratti dabuubii paastarii dabuubii irratti hin gallakkise. Isarratti gadhiise achirratti koomentiin gadi rabarrabama. Amma namni gadhiisu hundumaa thank you amasagginaalloo jechaa oole jechuudha. Achiin dubartoonni edaa meseenjarii natti barreessu ababaa shaangulleetii ishee ababaa qabdu shilibbi qirsi qabdu gaditti xaqaxaqaa oole. Dubartoonni meseenjarii shin beeku maal shin beeku zimma koomentii xaqaxaqaa oole jechuudha. Innaa akkasitti dubartoonni naan lolanii jechuudha. Okay. Mudannoo nama gaddisiisu immoo biyya Beeruutitti innis yeroo hundanan dubbadhaa warreen nageessan jirtu na ajjeesuudhaaf yeroo xiyyitii isirratti fudhataniiru. Gaaf tokko na yaadadhaa fooqirraa na darbachuu nageesseet mucaan duuba ishiitii booche jechuudha. Mucaan humna obboleettii ishiitii boochee achumatti na gadhiiste deemte jechuudha. Oolchuu waaqayyoo adda jechuudha. Akkasittiin inni oolee gaafsan jechuudha. Na darbachuu nageesseetu bakkatti na qabdeetu jechuudha. Inni kun baay'ee nan dinqisiifadha jechuudha. Maaliif akkatti nama oolchuu waaqayyoon beeka waan ta'eef. Okay. Amman dandeetti nan daddafaa salgaffaa sii fixeeraa kurnaffaan anaanii cichoo tanaa cidhaa dhaqaa jedhi yeroo sadii maal jette yeroo sadii jedhi anaanii cichoo tanaa cidhaa cichoo xinaanii xa Wene maal jette anaanii cichoo tanaa cidhaa xichoo tinaanii dhaqa jedhi yeroo sadii osoo addaanii hin kutiini. My God. Okay. Anaanii cichoo tanaa cidhaa xiccooxiini dhiisi bira darbeera isa hin danda'u dhugaa hin danda'u bira darbee sa'aatiinis baay'ee deeme otoo addaan hin kutiin jettee jedheera bakka. Inni 11ffaa waa'ee lammii keenyaa biyya ormaatti rakkachaa jiranii fi biyya keessatti dhumaa jiranii irratti yaada kee yookiin ergaa qabduu dubbadhu jette. Ijoollee keenya biyya ormaa irratti rakkachaa jiraniif waaqayyo isaan haa qaqqabu. Nuti uumaa tokko asii gochuuf hin dandeenyu yoo dhiphannes yoo cannaqamneefis amma dandeenyu garuu gochuuf qabna baanee sagalee ta'uuf qabna garuu immoo uumaa tokko goonuuf kadhannaa gochuufidha. Warra biyya keessaa immoo akkasuma qeerroon keenya dhumaa jiraniif biyya keenyaaf kadhannaa barbaachisa. Nuti waan tokko wanti goonu hin jiru kadhannaadha. Waaqayyo biyya keenyaaf haa dhaabbatu, biyya keenya gargaaru, qeerroo keenya haa gargaaru, lubbuu isaanii tokkollee akka hin baaneef kadhannaa nan godhaafi isinis godhaafi biyyi keenya nagaa taatu, soorummaan haa dhufu. Akka nutis gallee uffa jennee boqonneetti jiraannu nuuf haa taatu. Ana akkasiin barbaada waan ta'eef jechuudha. Biyya Itoophiyaa yoo jennu jibboo hin qabnu garuu biyya keenya jibboo otoo hin ta'in biyya namaati akkamitti gallee uffa jenneetti jiraanna isa kanaaf kadhannaa yookiin immoo du'aa godhaa isinis kanan jedha hunda goggoree dhiifa mana of galchaa. Okay.
kudha lammaffaan xumura irratti yaada qabdu akka dubbattu carraa siifanii kenna. Gaaffiin koo kanuma hanga ammaatti eeyyamamtu taate waan na tota okay ayyuko guddaa galatoomi anas chaanaalii kee irratti waan affeerteef waan kabajjeef kabajan dhabiini guddaa sana galatoomi chaanaalii ayyuu subscribe like share comment gochuudhaan jajjabeessaan isiniin jedha ganaa ol guddachaa jirti ajajjabeessinu walaa jajjabeessinu isiniin jedha video gaafii na gaafate xumuree jira wanni na kabajjee affeerraa naaf gooteef guddaa galatoomi kabajame isiniin jedha jabaadhaati hojjedhaa isiniin jedha walitti deemnee jirra sagantaan keenya guyyaadhaaf qopheeffame kana fakkaata akkatti bashannantaan akkatti bohaartan homaa shakkii tokkoon qabuun isiniin jedha waan gammaatti yeroo isaan saawwatanii tursanii daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja akkasuma immoo sabboontuun yeroo ishee aarsaa gootee waan waamicha koo kabajjee naaf argamteef maqaa daawwattoota keetiin guddisee galateeffadhan isiniin jedha warri maatii koo taatanii immoo sabboontuudhaaf hin jirtanii yaadu yoo jiraattan sabboontuudhaaf subscribe godhaa maatii isheetti dabalamaan isiniin jedha wal malee hin qabnu jechuudha. Kanaafuu walaa jabeessinuun isiniin jedha guddaan isin jaalladhaa guddaan isin kabajaa turtii gaarii naaf qabaadhaa galatoomaa viidiyoo biraatiin haga walitti deemnutti turtii gaarii.